kabaja qabsaa gameessa abbaa qeerroo abbaa qabsoo abbaa nageenya abbaa dimokiraasii abbaa walqixxummaa Jawab Muhammad Jalal kabaja qabanii kaa'uu didanii jiran jechuudha. Isuma ijaan arguunu waan guddoodha jechuudha. Hundi jaalala kabaja abbaa isaanii abbaa qabsoo abbaa tarsiimoo abbaa imaammataa irraa qabanii arragaa guyyaa addaa fi guyyaa yeroo jalqabaatiif ka keenyatti hin taane egaa shirrii mootummaa Itoophiyaatii fi qaba adda addaatiin sagantaa sun odoon milkaa'ina fi arragaa biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irratti qeerroo Nuurenberg wajjin jechuudha. Hawaasa Oromoo biyya Jarman biyyoota garaagaraa irraa dhufan wajjin siraata eegaa salamaa wayita ummanni ta'a egaa kun hundi jaalala kabaja jawaariif qabanii iddoo keessan qabadhaa walii iddoo kenna sagantaa akka hin qabneef egaa uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Enggዲህ ዛሬ ቀኑ የተለየ ቀን ነው። አልጸጸትም የሚል መጽሐፍ የሚመረቅበት እምብርት ወይም ደግሞ በመካከለኛው አውሮፓ በጀርመን በኑረንበርግ ከተማ እየተመረቀ ነው። እንግዲህ የትግሉ አባት ወጥቶ የቀሩ ወጣቶች የኦሮሞ ማህበረሰብም እንደዚህ ለተለዩ ሰዎች እንግዲህ ለሱ ያለውን ክብር ፍቅር እና ዝናውን ሲገልጹ እንደዚህ ነው። ila warra dhaabbataniif warri mana nu kireesse nama dhaabbate hiyyaaf nama keessa jira jiru ta'a dole nu gobatina yoo iddoo hin qabanne nama hin baafnaa jechaa jiru namni ittinne nu dhagahaadha. Egaa akkuma hawaasni Oromoo biyya Jarman bakka jiru akkanatti bahee hayyuu isaanii goota qabsaa gameessa kitaaba isaa hundaa biyya kan jalqabaa eebbisiisuudhaaf har'a uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Egaa hawaasni Oromoo Neezerlaand Amsterdam jechuu Faraans Paaris jechuudha akkasuma Manchesteris bifuma kanaan qophaa'anii akkuma keenya kanatti simachuu qabanii kitaabni kun kitaaba seena qabeessa kitaaba gartee seenaa isaatii fi akkasumas bu'aa bahii qabsoo Oromoos akkasumas Itoophiyaa sirna baankii hanga taankiidhaati sirna TPLF yookaan ammoo IADEG buqqisuu keessatti hoggansa olaanaa ta'uudhaan gahee leencaa kan taphachaa ture obbo Jawaar Mohammad har'as gaa tarsiimoon imaammanni Haroonis inni jira nuti itti beeynaa jira. Egaa akkanatti har'as nuti baanee isa simachaa jirra. Gawween garmaa mutola jedhanii kunoo Oke, jadi kami jalan. Ayo.
har'a kan iske summeessaa jiru jechuudha. Ani Sa'ad Ismail Yusuf biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irraa jechuudha. Egaa har'a istuudiyoo fudhannee jirra. Istuudiyoon keenya kana fakkaata. Baga jiraattanii egaa Jawaar haasawa ajaa'ibaa haasawa boombi fakkaatu ni taasisa jedhamee hawwiidhaan eeggamaa jira. Kana fakkaata. Abbaan keessan, abbaan qeerroo, abbaan Oromoo, obbo Jawaar Mohammad har'as biyya Jarman magaalaa Nuurenbergitti argamee jira. Egaa gaaf galatoomaa turis hundi keessan dhiyaattu jalqabas Jarman irraa eegalee Jarman takka mataa ol qabachiisnee malee saafachiisnee hin beeknu fakkeenya keenya kana godhachuudhaan egaa isinis biyyoota biraarraa hawaasni keenya jirtan Awurooppaa, Noorz Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota garaagaraa jechuudha. Welcome akkuma kanatti simachuudhaan congratulation jettanii kitaaba barnoota hedduu qabu galtee kitaaba seena qabeessa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba kana dubbisuudhaaf hawwiidhaan eegaatti jira hundi keenya jechuudha. Hanga amma nu bira yuun jennu jechuudha. Kanaaf irraa eegalee kitaaba kana Awurooppaa keessatti biyya Jarman irraa eegalee Faransaay, Neezerlaand, Norwee, Swiidin, Itaalii, Awustiriyaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa sagantaan tartiibaan dhawwataan deemaa hajjichi keenya irra qabsaan keenya leencichi keenya kan bookkisudha jechuudha. Hawaasa bal'aa, hawaasa kabaja qabu, hawaasa Oromoo biyya Jarman galatoomaa isin jechaa kan biyyoota biraarraa dhuftanii har'a nu gidduutti argamtan dhugaa dubbachuuf Faransaay irraa nama daangaa Faransaay daangaa Jarman jiraatu as dhufee jira. Awustiriyaa irraa biyyoota Itaalii biyyoota akka gartee Pooland fa'aarraa hawaasni keenya hedduutu nu keessatti argama. Baga dhuftanii galatoomaa jaalala kabaja goota keessan qabsaa'aa Oromoo hoogganaa qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mohammad akkanatti simattanii kitaaba isaa hin gaabbu jedhu eebbisiisuudhaaf akkanatti wal jettanii galatoomaa isarraa an Sa'ad Ismail Yusuf biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irraa jechuudha. Egaa Jawaar Oromoodhaaf qaaliidha. Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif nageenyaaf, dimokiraasiidhaaf, walqixxummaadhaaf, tokkummaa Afrikaa fi gaanfa Afrikaatiif nama kaayoo akeeka tarsiimoo fi imaammata gahaa itti qabuu fi akkasumas hayyuu itti amanu jechuudha. Sheikh Umar Al-Faruq gambar terjita ke Masjidatan kemudian Singapura akkasumas obboleewwan garee terjit Aminaan
يا رب يرجو كثير الواسط الموجود في أمور الطريق أخي سيدي وفعلني يا رب يا رب أن ورمو الدبابات لما قمنا ولمنا يا رب ورمو المدرس يا رب هديتك وسما يا رب ورمو بكتكم المدرس يا رب هديتك وسما ورمو بكتكم المدرس يا رب يا رب يا رب خبرهم ما إنك أولياء تستقبلون دولة ستسن بجاباسي مكان الجاز هديتي ساتنا يا رب ورمو تقولون يا رب ورمو تقولون يا رب ورمو تقولون صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mahayu Lamesa harka usul baratin ijumma kendra railat guddataa jiru baga rabbiin haalati rabbo gadada hunda keessa dabarsee obboleessa keenya Jawaar Muhammadin baga rabbiin isin gahe ani dhaabsi kiyya gabaabatti gohaayee biratti dabalannee waa'ee kitaaba dubbisuu irratti kitaaba dubbisuu obboleeyyan islaamaa obboleeyyan keenya hawaasa oromoo kitaaba dubbisuun waan as keessa dabre namoonni hawaasa asin duraatiin haasa'uu barbaade kitaaba dubbisuu qaba namoonni haala amma keessa jirullee arguu barbaade kitaaba dubbisuu qaba waan dura itti deemullee arguudhaaf kitaaba dubbisuun waan dabreef waan keessa jirtuufi waan sichi itti dhuftuufillee si gargaara waan ta'eef obboleessi keenya Jawaar Muhammad hayyuun keenya kitaaba hin gaabbuu dubbisanii kitaaba waan jedhan hayyoonni yeroo waa'ee kitaaba irraa dubbatan nama tokko maalummaa isaa keessa isaa onnee isaa yookaan immoo sammuu isaa san fattashtee ilaaluu yoo barbaadde waan inni barreesse maalii jedhan maaliif yeroo nama afoo dhaabbattu yookaan babbareechisuu dandeetta haasaa bareechisuu dandeetta yeroo maatii jallee ta'uu danda'a garuu wanni ati barreessitee ummata hundaaf raabsitu sun waan onnee kee keessa jiru waan sammuun keellee yaadu waan onneen keellee yaadu barreessaa waan ta'eef namni kitaaba isaa qofa osoo hin taane kan Jawaar qofa osoo hin taane egin kan obboleessi Dr. Jawaar Muhammad kan obboleessi Abiy Ahmed illee idaamu kan jedhu san yoo dubbisne kitaaba dubbisuun faayidaa guddaa nu qaba obboleessi kan Jawaar Muhammad gaafa jalqaba kitaaba sun isaa dubbisuu soo kitaaba kamuu dubbisuun gaariidha كتابة بسم الجنة يا ربي أواس كي لكنا كم بيجي ستركوا الدرجة تسجل يا ربي ركوا في السباس يا ربي أواس كي لكنا مثل جرسان كي يا رب الناس أمتك كي لكنا بيجي يقول ركعته كرار ركوع هم يجوا مثل جرسان بلينا يا رب الناس يا رب الناس من يا ربي ركوا في السباس أواس كي لكنا اللي جانا لكم ما سدّي سلطان شو أكثر يا رب الناس يا رب الناس dan tahu orang kau bercakap ini tidak ada benda karena itu jangan rendah karena diri orang berbeda Allah Subhanahu Ayah manggulan kerana mudah terpenda kerja dalam kerja sebesar itu mesti ada. Macam ni, ibu mana abu dah, kalau lama dah tidur tidur ibu mana abu dah, wan berat ini. ये दुआएं करना वो आपको मेरे को कोई क्या हमारी दुआएं आपको ये वो दुआएं जो उन्हें रखते हैं वो पैसे दे नबी इसे जरा नहीं एकान इफ़्तार इसे करने से नमून लोग के नफार से उत्पन्न करते हैं नमून लोग नमून आदमी दिलासे एकान इफ़्तार यहाँ पर बारू तुम सारे बजे से तो बारू तुम सारे बजे जाने के orang mau berkata dengan mana orang jadi lagi apa? Orang bijak, doain kan tidak menunggu. Nanti orang itu kuaru, nanti orang itu ada. Orang mau ada apa? Nanti orang itu ada. Sudah doain kita. Nanti orang faru orang lari mana yang ni sahaja
Oromoon akka tokko taatee harka tokko taatu namuma fedhaayaa jira kai. Haata'u seerbikees dabarreetiin galma kan argachuu dandeenye wakkiin hooqamee foorkoota isin jenna. Akkasumatti obboleessi keenya kan yeroo hunda jawaachina hin qabamneen jaalala gaafa qabsoo qootara amsabii keessummaa eebileen liigaan batamuu kan kanneen lafnaa fi yeroo hunda isa malee lafee hundaa ta'uu namatti. Kanaafuu nama uroo sagantaa gaasaan torba qabaa maaliif obboleessi keenya kun yeroo hunda jawaayee jira inni gaadama hunda ta'u nama booranaa filleedha akkasitti waldorgommii baay'ee ta'amu. Ani egaa amma gara sagantaa keenya itti aanutti dabarra. Sagantaan keenya itti aanu obbo Abdoo Qaadii sirreeffamoota Orienteeshinii jiran galma kana keessatti maaltu akka barbaachisu akka nuuf kennan kabajaadhaan isin gaafanna. Obbo Abdoo Qaadii abbaa jiran. Bagara gaafii isinitti deddeebinee waan biraa miti waanuma naamusa mana kana tajaajila keenya galma qabachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti rakkoo akkamii akka nama qunnamu sagantaa akkasii milkeessuudhaaf warri waan kana irratti hojjete quba qabdu jennee amanna. Irratti hojjennee galma kana qabanneerra. Warri galma kana nuu kenne obboleessa keenya Muusaa yeroo seenaan Hawaariitti immoo ani mana kiyya sila har'a hin kireessu garuu isiniifan hin kenna naa galateeffadhaa Muusaa. Amma akka seeraatti nama 550 yoo baay'ate nama 600 qofatu mana kana seenuu danda'a yoo san kare yoo caale jechaadha. Warra poolisaa yaamanii baasuu mirga guutuu qabu kontiraata keenya irra jira. Amma garuu isin keessa namni jeequ hin jiru nama jaalalaatiin argeera kanaaf isiniin obsaa jedhe. Kanaafuu kunis akka Jawaar haasa'ee mariin godhamutti kitaabni eebbifamutti bilis seera hin cabsina ijoollee qabadhaa taa'aa akka waan hin caccabne eegaa manni kun argaa jirtu mana akkamiin akka ta'e amma sagantaa keenya qabamee jira waanuma akkasii irratti hundi keenya itti gaafatamummaa fudhannee waa'ee ofii qofaa miti amma warra irratti aartan asii dhuftanii manni hundaan Gaanis ni jira akkatti fa'aa godhaa jira Kuno hawaasni keenya uummanni keenya akkanatti bakka jiru baay'ee simatee kuno jaalala kabaja goota qabsaa gameessa ofii akkanas simatee hawaasni Oromoo biyya Jarman kanaaf hawaasonni Oromoo biyyoota Noorz Ameerikaa fa'aa jiran gaa hundi isaanii hundi keessan akka isaan bifa kanaan simattan abdii guddaa qabna jechuudha. Egaa amma kanatti aansuudhaan Abdii Fadis sirba tokko sirba qabsoo nuuf wallisa jechuudha. Hanga sitti obsaan